mana huccuu aadaa tokkooma. Garmentii tokkuma Yeffannoo addaa jaallattootaa fi leellistoota uffata aadaa fi ammayyaa mara hodhaa uffataa fi diizaayiniiwwan ammayyaati. Garmentii tokkumaan olitti eenyu barbaada? Garmentii tokkuma. Garmentiin tokkumaa uffata aadaa fi ammayyaa qulqullina olaanaa fi sadarkaa isaanii eeggatan maamiltoota isaatiif bifa adda ta'een hir'isa gatii olaanaatiin yoo dhiyeessu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Garmentii tokkuma uffata aadaa fi ammayyaa dhiirotaaf dubartootaaf akkasumas daa'immaniif haala adda ta'een ni dhiyeessa. Maal kana qofa abbilee adda addaaf manneen barnootaaf hoteelotaaf manneen maxxansaaf akkasumas raabsitootaaf uffata sadarkaa isaanii eeggatan akkaataa filannoo isaanii yeroo gabaabaatti hojjetee maamiltoota isaaf dhaqqabsiisuuf hojjettoota si'aawoo fi maashinoota ammayyaa isiniif qopheesseera. Garmentii tokkuma. Garmentiin tokkumaa hojii dhabdoota hedduufis hojii kan uume yoo ta'u istaayilii uffata aadaa fi ammayyaa adda addaa dhiyeessuu fi hojjechuun fedhii maamiltoota isaa guutuun huccuuwwan filataman gatii madaalawaan dharraa maamiltoota isaanii baasa. Koottaa nu daawwadhaa waan fedhii keessanis ajajadhaa. Garmentii tokkuma. Hooman humnooman bakka yaadannii gaala. Kabajamtoota maamiltoota keenya dhaabbanni keenya majjii 24 hanga 26 haala ho'aa fi ajaa'ibaa ta'een dhaabbata isaa yoo eebbisiisu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Maarree hundumti keessanuu guyyaa heebbaa fi seena qabeessa kanatti keessummoota kabajaa taatanii affeeramtaniitu yoo jedhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Garmentii tokkuma. Teessoon keenya kutaa magaalaa Gafarsaa Burraayyuu dirree Sololee bakka utubiisiin magaalaa itti naannamu. Odeeffannoo dabalataaf 0911-27-97 yookiin 0911-58-67-41 Garmentii tokkumaa itti gaafatamummaan isaa kan murtaa'e. Tokkuma.